iimeelii nam tokko argachuuf karaa gabaabaa lama sadi isiniif kan kaa'u jechuudha. Yoo namticha sanaan kan wal argitan ta'e jechuudha. Silkii isaa iskiriina inni qollofate yookaan bantanu ta'e jechuudha. Googilii irra galtanii iimeeluma sana jechuudha. Akka iimeeliin silaa irra keessa taa'a paaspoortii qofa bakka inni jijjiiramu dhaxxanee forgeetiidhaan seentanii paaspoortii isaa jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Inni lammataa immoo silkii tokko irratti iimeelii 3 4 5 jaanii banattanii iimeelii kan keessaa kan ittiin fayyadamne jechuudha. Iimeelii maal afaa kaaftanii bantanii silkii isaa sana irratti googiliidhaan seentanii silkii iimeelii keessan sana googilii isaa irra keessanii saayin in itti gootan jechuudha. Iimeelii masaa argachuudhaan tokkuma kun iimeelii isaa dirqama iimeelii isaatii miti kan barbaachisu silkii sanarra iimeelii jirudha. Iimeelii sana saayin itti gootan jechuudha. Inni waa tokko hin beeku cheekin godhu iimeelii qofa googilii qofa irratti jechuudha. Googilii qofa irratti saayin in gootan jechuudha iimeelii keessan. Haala sanaan iimeelii isaa argattaniitu jechuudha. Itti aansuudhaan kan walirraa fagoo immoo yaada cimaa barbaachisaa hisaabii cimaa barbaachisa kun. Weebsaayitii shaadoo jedhamu tokko liinkii qofaa kiroomiirra jira hojjedhee gadhiiseetiin jiru amma dura. Sana liinkii sana hojjettanii liinkii sana sobaan haala sobaatiin jechuudha ergitanii fennaan seenee namtichi sun iimeelii isaa sana irratti barreessuu danda'a. Fakkeenyaaf wantoota firii koolii feesbuuka firii dalagaa wanna akkana isuma isinii dalaga soba jechuudha. Isiniif dalaga haala sanaan namtichi sun seenee itti naqachuu danda'a jechuudha. Haala sanaan argachuu ni dandeessani. Iimeeliin moggaa argame maal akka itti godhamu bartaniitu natti fakkaata. Bye.